بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبلين كينيا ورين سجلين تيني تنبرة جيسي أكمل نتيجمن خنتي بغنو غمدن غمجون تيني تون بكم جرتني تسناغا كبدنا ميو بتك سندنو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وبليس خينيا مرتكوتو شهادة كبتي جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دغوغورا ساربين إساف حديثو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس خينيا كما أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دغا أمنتا دغوغوري تكلين كيسن جرا سنتي ديبي جرا بغا غمني بغا غمدني سدي جچو بربانا gammachuu guddaan nu dhaga'ama baga gammanne baga gammaddan وليس كأنك مستاسم جدا الحمد لله كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون دوغوري التوبة تجب ما قبلها جنة gammanne إن اللي بغمدي إسي اللي بغمدني الحمد لله غير هندي أصلي فطرة الله التي فطر الناس عليها إسي تدي جرا الحمد لله رب العالمين. قالتهم الفاتحة isin kullinu ganama rawan kana qabsoytayni milki kana ragahun to kofa warra midiyaati wanni nu dham isinu yesus injedini male garin keessa ka shahada qabsiisan matamman keessanu wallahi alazim abt santagara geettu tamalka geettu awwaltani la fajalatti tanama qota ultan alhamdulillah baga ammo islamumma rabbi sinirratti mbusini nuti yona achille warri mortiguuton gara kennate bi ejettani ganama galgala hadra gootan intahat alqadiyan tesan yona achi qabale biraso qadda male nuti nama kenna nama islama ka gara kesan ittifiddan irribat inqam. Allahu akbar. Tafaddal. Alhamdulillah baga rabbini dandi jalqabat rabbin nagan sidebise alhamdulillah baga gammadde baga gammanne mali fi wanti tokko namatti mul'ata namatti fakkeeffama indo gongora namni erga gongore duruma qalbiin keessan baane miira namaattu ilaalcha namaattu yaada namaattu adeemsa namaattu kararraa namakse malee ani keessan baane jedheeyyu amma bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhe deebi'e jedhe alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Mahana wajji wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamu barbaannu. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kije yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunaffiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa walin baqachiisinaa wal gammachiisaa je namni har'a wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataanillee wal baqachiisa gaafii nama gaafatu fi deebisu keessatti illee arraa keessaa'u miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataafillee humna guddaa. Kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'iinis du'aatiniinis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessan eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jedha. Baarraa dhiyan nama mucaachisaa dhiyarraa baan nama mucaachisaa. Kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii oguu dhagu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture Abdullah ibn Abi Sarhi sun jechuudha. Murti guutuufillee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam islaamummaan waan achiin duraa hundani jiisiti jechiidha. Wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti hin jirtu akka guyyaa haati isaa isa deesee deebi'ee jira. Obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddaniif baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Islaamummaan kan deebi'anii malee tarraa deebi'anii fani malee tarraa deemanii fani malee tarraa deemanii islaamummaan kan deebi'anii malee tarraa deebi'anii ani kan kama tugasin jedhan me wali fatanu anama walitanu ya rabbi nubu sabula wala manu atinurra kabiya kanama khayyanu nama kara deratu demu wal